Akkam jirtu hordoftoota keenya ammas viidiyoo biraatiin nutti deebineerra. Viidiyoo keenyarraa keessatti immoo IDEwwan jechuudha. ID jechuun akka dura isinitti himne Integrated Development Environment kan jennu jechuudha. Koodii gochuuf sooftiweeriiwwan nu gargaaran akkamittiin akka buufannu, akkamittiin akka fayyadamnu viidiyoo kana keessatti wal wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf an Windows waan fayyadamaa jiruu fi Windows irratti Visual Studio akkamittiin buusuu dandeenya, akkamittiin immoo itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu wal faana ilaalla jechuudha. Isin yoo bilbila keessaniin viidiyoo kana afaan hordoftu jechuudha. Yookaan waan inni jedhu kana bilbila keessan irratti hojjettu yoo ta'e aappiin bilbilaa Travedit jedhamu jira. Linkii chaanalii koo irratti post godhe linkii isaa description box irra isiniin kaa'a. Kanaaf achirraa linkii isaa tuqxanii deemtanii aappicha chaanalii koo irraa buufattanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Travedit kan jedhu kunis akkuma Visual Studio dha garuu bilbila keessaniif ta'etudha. Web development barachuuf barbaannaan Traveditiin sun baay'ee baay'isa jechuudha. Kanaaf nuyi garuu asumaan Windows akkamitti buufnee fayyadamuu dandeenya kan jedhu kana wal faana ilaalla jechuudha. Kanaaf gara browserii qabdan kamittuu deemtaniitu akkasitti search gootu jechuudha. Visual Studio Code download jechuudha. Sana booddee kan jalqabarratti isiniif dhufuu jira jechuudha. Isa tuqxanii galtu jechuudha. Kan xinnoo intarneetiinis saffisaa waan hin jirree fi waan keessan isiniif jira ta'e yoo PC'n fayyadamtan Windows ta'e Windows buufattu yoo Mac buufattu warra kana kanneen Linux jechuudha. Ilaallattaniitu buufachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kan koo Windows waan ta'eef Windows kan jedhu kana tuqa jechuudha. Sana booddee akka argaa jirtan ofiisaa daawunloodingii jalqaba. Yoo hin jalqabne ta'e immoo direct daawunlood linkii kana tuqxaniitu jalqabsuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma daawunloodii keessatti naaf haa buusu. Kanaaf bifa kanaan Visual Studio Code install gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akka argattan bu'aa jira jechuudha. Garuu waan qabuuf nan dhaaba jechuudha. Kanaaf kallattiiwwan gara Visual Studio deemnee immoo akkamittiin jalqabnaa kan jedhu wal faana ilaalla jechuudha. Kanaaf Visual Studioon gaafa banu waan akkasii fakkaata. Simraa guddisee isiniif fiduu danda'a. Kanaaf waan akkasii isiniif fide jechuudha. So jalqaba irratti maal goona jechuudha. Foldera piroojeektii keenya keessatti hojjennu bananna jechuudha. Kanaaf bakka faayil jettu kana dhufneetu open folder kan jettu kana tuqna jechuudha. Yookaan bakka kanas jira asis tuquu dandeessu. Sana booddee ani yeroo baay'ee desktopii fayyadama. Kanaaf desktopii irratti new enneetu foldera haaraa banna jechuudha. Kanaaf piroojeektii keenya HTML and CSS tutorial kan jedhu kana keessatti kuusna jechuudha. Kanaaf erga tarreennee booddee foldericha tuqneetu select jenna jechuudha. Sana booddee folderri keenya Visual Studio keessatti banamee bifa kanaan banamee nuuf ta'a jechuudha. Akka argattan folderri keenya bakka kana jira jechuudha. Kanaaf yoo faayila kireet gochuu barbaannu salphaamatti bakka kanatti ishee kana tuqnee faayila kireet gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma bannee ilaalla jechuudha. Rakkoon qabu. Wanti biraan sooftiweerii kana malee wanti nu barbaachisu tokko jira. Extension nu barbaachisu tokko jira jechuudha. Extensioniin kun maal jedhama? Live server jedhama. Yoo bilbila keessanii fayyadamtu ta'e wanta kana dhiisuu dandeessu. Garuu PC irratti xinnoo hojii waan nu salphisuu fi live server kana osoo buufattanii gaariidha jechuudha. Kun akka argattan install ta'eera jechuudha. Amma ana install godhinaan jedha malee. So kanaaf dursa install ta'eera jechuudha. Kun isin garuu wanta kana install gootanii enable gochuu qabdu jechuudha. So gaafa hojjettan yeroo isin save gootan ofuma isaa refresh isinii gochaa deema jechuudha. Faayidaa isaa boodas wal faana ilaalla jechuudha. So akka argattan amma folderiin keenya kun kana fakkaata jechuudha. Kanaaf amma bifa viidiyoo darbee irratti ilaalle
akkamittiin faayila HTML fi CSS create gochuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Waa'ee faayila extension isaa ilaalle turre .html, .htm akkasumas kan CSS immoo .css kun maalidha kan jedhu wal faana ilaalle jechuudha. So kanaaf amma jalqabarra faayila HTML tokko banadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma faayila index jedhu yoo banachuu barbaade indexin jedha. Bakka kanaaf hin argame yoo ta'e jedhitti akka bifa wanta akka teeksisii tokko kaa'ee jira jechuudha. Faayilichi hin arganne jechuudha ammayyuu jechuudha. Gosa maal akka ta'e jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma kan banaan jiru HTML faayilii waan ta'eef PC chat maal jedhanii jechuudha. Dot jedheen HTML. So akka argattan mallattoo ishee kan argatanitu loogoo HTML itti jijjiirameera jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? PC keenya kun yookaan Visual Studio kun faayilichi faayila HTML ta'uusaa identify godheera jechuudha. Maaliin identify godhee? Extensionii .html jettu kanaan jechuudha. So erga akkasiin jirresni internet jechuudha. Kanaaf akka argattan faayila loogoo yookaan faayila HTML nuuf jira jechuudha. So kan biraan maalidha? Yoo fakkeenyaaf immoo faayila CSS banachuu barbaanne immoo maal goona jechuudha? Style Isas maqaa barbaadanii moggaasuu dandeessu garuu ammaaf style.css jechuudha. Akka argattan hashtagii kana fideera jechuudha. Hashtagiin kun mallattoo CSS dha jechuudha. Kanaaf intarneetaniitu bifa kanaan faayila CSS banachuu dandeessu jechuudha. Akka dursanitti inni HTML karaa biraas banuu dandeessu. Fakkeenyaaf home.htm jechuu dandeessu. Akka argattan HTML dha, inni kun HTML dha. Garuu lamaan isaayyuu faayila HTML bakka bu'a jechuudha. Kanaaf kan barbaadan fayyadamuu dandeessu. Waan garuu baay'ee .html kan jedhamu fayyadama. So bifa kanaan faayila HTML fi CSS create gochuu dandeessu. Isatti aanutti immoo akkamittiin core goonaa, akkamittiin CSS fi indexii connect goonaa isa jedhu gara fuulduraatti ilaalaa deemna jechuudha. Ammaaf garuu bifa kanaan setup godhachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo isatti aanu daawwachuu hin dagatinaa.